baay'ee aaree baay'een gaddee isa booddee keessa kootiini waaqayyoodhaan sii miti kan na uume ati amma namoota warra naan jedhan utuu hin taane siinan komadhaa. Nagaan Waaqayyoo gooftaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoonni miidiyaa keenya World Christian Media. Saayitii kana obboleessa koo baay'ee jaallannu Raajii Raasimoo Kabaa wajjiniin walagarree wal wajjiniin jirra. Guyyaa kaleessaa akkuma karaa toora Facebook keenyaadhaan maxxansinee turre obboleessi keenya fuula Facebook isaa irratti maxxansee baay'een keenya xiqqoo nutti dhaga'ameennaani. Onillee ariitiidhaan akka isaaf kadhatamuu fi maxxansineeti turre. Guyyaa irraa kan ammoo gargaarsa waaqayyoodhaan obboleessa keenya Raajii Raasimoo akka World Christian Media yookaan miidiyaa keenyaatti deemnee argannee kun amma wal wajjiniin jirra. Walumaa galatti gabaabsuudhaaf obboleessa keenya Raajii Raasimoo Kabaa wajjiniin jirra. Obboleessa koo Raajii Raasimoo nagaa waaqayyoof haa baay'atu. Ameen. Nagaan waaqayyoo hunduma keenyaaf haa ta'u. Tole guyyaa kaleessaa fuula Facebook kee irrattiin maxxansa tokko maxxansitee turte. Maxxansa sana irrattiin maxxansi sun yaada waaqayyoon komachuu fi aarii of keessaa qaba. Mee maxxansa sana irrattiin ibsa gabaabaa fi ergasii booda immoo maal akkasitti dhaga'ame gabaabsii dhaggeeffattoota keenyaan nuuf gahe. Tole nagaan waaqayyoo hundumaa keessaniif haa ta'u. Illee gara koo dhufuu keef waaqayyoo guddaa si haa eebbisu. Ani yeroo darbee karaa peejii kootii jalaan namoonni hedduun na raabsaa turanii keessumaa nama tokko maqaa isaa dha'ullee kan hin barbaanne baay'ee jecha sammuu kootti bu'u baay'ee kan irraan eegamne kana milee kootti bu'u dubbatee ture. Anis yeroo baay'ee deebi'ee dhiisii dhiifama naa godhii lakkanii akka naan jettu kana ta'uu dhiisuu nan danda'a. Akka natti jecha kana naan jettu ani yoo miidhamu sammuu koo irratti ofii koo irratti murteessuu danda'a dhiisnaan jedhenna. Indegana gaafa dafinoo darbe ammas teekstiidhaan jecha cimaa naan jedhe ture. Kadaachumaan yaaree gara waaqayyoon komachuutti dhufe. Biyya lafaa irratti dhalachuu kootti gaabbees hin beeku. Waaqayyo sana uumes komadhee hin beeku. Garuu dafinoo akkasuma hojjaa duraas jennu facaasa roobii kana baay'ee ammas deddeebi'ee naan jedhame. Baay'ee aaree baay'een gaddee isa booddee keessa kootiini waaqayyoodhaan sii miti kan na uume ati amma namoota warra naan jedhan utuu hin taane siinan komadhaa kan akka namni naan jedhu naan godhee siidhaa kan akkasitti na uume jecha ani baadhee deemu kana akka namni naan jedhu kan na godhe siidhaa siinan komadhaan jedheen ture waaqayyoodhaan. Achumaan fuula miidiyaa kootii irratti sanyoo galgala jechuudha facaasaa maxxansee ture. Degenaa roobii kaleessaas maxxanseen ture. Yaa garuu namoonni baay'ee kan hiriyoonni koo namoonni abbootii hafuuraa namoonni kana dura na gorsan kana dura na kadhatanii deddeebisanii karaa keessaa alaa fi biyya keessa kan jiranii dawwalanii na dheekkamanii na komatanii maaliif akkas goota ta'uu sirraan eegamu nuuf fakkeenya gaarii taateetta gaafa jedhanii amma har'a ganamaattanii sammuun koo sirriin ture baay'een gaddee ture. Dhugaa dubbachuu fi jechi jedhame sun baay'ee cimaadha Alex baay'ee sammuu kootti kan bu'uudha. Utuu kiristaana min ta'e yookiin utuu nama waaqayyoon beeku min ta'e nan gaddu. Garuu nama waaqayyoon beeku nama yeroo baay'ee dawwalee naa kadhadhu jedhee lakki bilbilaan hin kadhadhu nama jechaa turedha. Amanaadha. Peenteedha. Isa booddee akkas naan jedhee sammuu kootti bu'ee baay'ee na miidhee nan aaree aaruun kan ka'u immoo namatu hin taane waaqayyoon hin komadhu. Waaqayyoon immoo waaqayyoo koo humna qaba fayyisuu hin danda'a. Yookaan immoo ati erga akkas gootee na uumte maaliif akka harka namaa eegu goote maaliif akka namni jecha naan jedhu immoo goota jedheen ture. Baay'een gaddee siin jechuu barbaada. Tole ergasiitii erga galgala kanitti maxxansee turte ergasiitii maatiitti dhaga'ame amantoota sitti gaddanii waaqayyoonis ergasiitii waan sitti dhaga'ame ibsime. Yaa'u ani waaqayyoon baay'ee akkan gaddisiise beeka nama caalaatti. Maaliif lafa waaqayyoon akaasee waan hin beekuuf iddoo namarra jirus waan hin beekuuf waaqayyoo baay'een gaddisiise. Kanuu namni karaa keessaa hundumaa paasteroonni keenyallee
tajaajiltoonni keenyallee biyya garaagaraa jiranillee atillee sirkii koo mokkoraa akka turte tekstiin naa galaa ture. Waaqayyoon gaddisiiseera. Waaqayyo gaditti immoo uummata koo saba koo warran tajaajilaa ture hunduma isaanii akkan gaddisiise natti dhaga'ame har'a ganama immoo deebisee yaada koo geddiradhee qalbitti deebi'ee dhiifama gaafadheen ture. Waaqayyoonis kadhachaan ture. Tole obboleessa keenya nama Waaqayyoo Raajii Raasimoo amma akkanatti dubbachaa jirtu erga jalqaba irratti gaafa maxxansu dhuguma haarii tan ture. Akka nama anis nama foonii waan ta'eef natti dhaga'ameenaan haarii tan maxxansee ture. Ergasii garuu gaafa inni qalbiitti deebi'ee haarii keessaa ba'u Waaqayyoonis gaddisiisee nama amantootas gaddisiisee natti mul'ate. Kanaaf Waaqayyoonis dhiifama nan gaafadhaa nan kadhadhaa kan dhaloonnis Waaqayyoon akkanaa kadhatu jechaa jirta. Kana malee obboloonni amantoonni si hordofanii kan sitti mufatanillee akka isaan si dhiisanii fi dubbachaa jirta jechuudha. Tole gooftaan guddaa isaa eebbisu yeroo nuuf kennite akka ittiin yeroo kee qaalii haala ulfaataa keessatti yeroo kee nuuf kennuu keedhaaf Waaqayyo guddaa isaa eebbisu. Egaa obboloota koo saayitii kana obboleessa keenya Raajii Raasimoo wajjin wal agarree akka miidiyaa warri Kiristiyaan miidiyaatti nusillee bira geenye wajjin marii goone erga xumurreetii booda wantoota jiru wajjin mammari'annee innillee yaada poozitiividhaan hubate saayitii kana immoo haala gaarii keessa jira. Waan isiniin jechuu barbaannu obboleessa keenya kana bukkee waan dandeenyuun qabeenya keenyaan kadhannaan waan danda'amuun waa Waaqayyo keessa keessan fideen bukkee dhaabadhaa isiniin jenna. Gooftaan bara keessan haa eebbisu. Eebbifamaa Waaqayyo guddaan isin haa eebbisu. Viidiyoo kana sheer godhaatii namoota hin dhaga'iniif qoodaa isiniin jenna. Gooftaan guddaa isin haa eebbisu. Ameen. Ulfaadhaa. Eebbifamaa.